السلام عليكم. الشمع كم جالن شفت خيسانو بغانا غان دفتني جالن والتجيتنا قماشو ميديا والقما ورموتي كوبا استن شفتنو هو كان توما بغانا غان وان كان رتون انجيني اتيان سودان وندالو تمسين سوتاتي ديگرتوتا جارما باو بيالا ثم خيسانو اكسمتي سواس اورمو ديگرتوتا قبسو بالسما اورمو keessa jirtan cuftinuu galatoomaa bagana gahan dhuftan gizee gabaabaa kana keessatti waamicha keenya fudhattanii dhufu keessaniif galatooma. Har'aan tana wanni wali qabamneef guddoon haala miidiyaa barbaachisummaa miidiyaa osoo hin ta'in akkamitti miidiyaa kana jabeessina kajoo maaliif irratti madura haasofnee jirra akka miidiyaa barbaachisummaa miidiyaati. Akkamitti jabeessina kajoo irratti kan mari'achuu fi yaada kennu adda adda gargaaru jabeessu jechuun dinagdee qofa osoo hin taane yaadaan humnaan nuqeequudhaan rakkina jiru ibsuudhaan keessaa waan akka walaloo qabsoo Oromoo jabeessitu irratti qooda hara cufaanuu qoodarra fudhachuun miidiyaa kana jabeessu jechuudha. So kanaaf jecha waan dandeessaniin karaa itti fedhii qabdanii cufaanuu wal cinaa dhaabbannee miidiyaa keenya kana haa jabeessinu. Miidiyaan keenya akkuma duraan jennetti cubbuu saaxiluu kan dhugaa baasuu fuula dura gola Oromiyaa cufa keessatti hanga dandeenye irratti bobbaanee rakkina jirus baafnee dhugaa jirtus agarsiifnee gammachuu jirtus wajjin gammannee akka mul'isutti irratti bobbaa jirra. Halkanii guyyaa irratti dalagaa jirra. Gargaarsa keessanis ni feenaa isinis wajjin dhaabbatanii kan gargaartan feenaa. Kanaaf jecha har'aan tana miidiyaa kana jabeessuu irratti haa hojjennu nu cuftinuu jabaadhaa haa wal jabeessinuu haa wal cinaa dhaabbannuu galatoomaa bagana gahan nu dhuftanii injifannoon uummata Oromootiif Oromiyaan biyyaa galatoomaa jaalladha.